ala namni waasini deebisu jiru nama lama sadii dubbiseen jira. Gaafin deebin isaan naa deebisan micayyoon kun mana yaamamtee baate. Qaama yaames shakkiidhaan ni jira. Qaama sana dubbatuu hin danda'ani. Haati deessee mana ciiste turte. Abbaan hojii deemee jira. Yeroo micayyoon kun waamamtee baatu. Micayyoon kun gudeedamtee. Egaa gudeedamtee booda fannifamtee argamte. Kan jedhuun ala odeeffannoo kan biraa isinii kennan hin jiru. Sagaleen kun abbaan jecha ammatti jette kana abbaan haa dubbatu akkana taatee fannifamte daa'imni kiyya dhugaa fi haqa intala daa'ima koo kichuun barbaada ammatti gaddarran jira hoo jedhee ibsate gahe ka barbaannu kana bar jecha kana hoo dubbate maal akka ta'u san booda akkamitti akka duute maal taatee akka duute sagalee ta'amaa jechuudha. San booda immoo qorqalbiin nama kanaa kan cabne akka utubamu godhamaa jechuudha. Sanii asitti immoo namni biraa irraa baratee waan kanarraa akka dhaabatamuudha. Dhimmi daa'imaa baay'ee ulfaata waan taateef daa'imni qulqulluudha bar. Qulqulluun akka daa'imaaf waaqaan jiru. Isa abbaarraa heegna ka abbaan akka akkas jedhu hunduu heegatuma jirra. Garuu odeeffannoon dhimma akkaataan isheen itti duute isuman hamma dubbataa jiru kana abbaan garuu haqa koon barbaadaa haa jedhu kan jennu anis isuman eegaa jira. Akkuma isiniitti akkuma ammatti tokko taatee daa'ima kanarra mudate eessatti yoom maaltu mudate ka jedhu qofa adda baafachuudha. Taanii haqni kan waaqatu haqa namaa barbaada dhugaa namaa barbaada waan taateef namumti daa'ima akkanaati kichuu akkanaati hin dhukkubsanne namummaallee hin qabu waan taateef sa'a kanatti maalinni sagalee ta'uuf hin maa'inni itaatiin akka kanaa fuulduratti akka mudanne nama mudate nama taate akkanaa ilmoo kichuu kanarratti raawwatan irratti harkaan adda akka raawwatame namni irraa baratuudhaaf malee waa biraa miti. Namni kamiyyuu namni isa bira jirus abbaan daa'imaas dhugaa daa'ima isaa hin barbaadin hiikaa tokko hin qabu qaama fedhe haa ta'u ilmoo fi namni jibbu hin jiru jedhee yaada. Haa ta'u garumaan ilmoo isaa tanaaf maal taate yoom taate maaltu irratti raawwate akkamitti raawwatame boqatteerti. Boqachuu ishee eegsee booda kan qoratu immoo seera waan taateef ammatti garuu sagalee ta'uuf hin kan danda'amu ammuma. Guyyaa lamaa sadii darbinaan amala nama keenyaa barreerra. Akka waliigala hawaasaatti illee rakkoo guyyaa lamarra namni hin boo'u. Amma garuu abbaan kun waa lama dhabuuf deema. Tokko akka namni sagalee ta'ee fi qorqalbii isaatiif illee waa hundaaf illee hamilee ta'uuf irratti bobbaasuudhaaf nama amma miira keessa jiru wajjin deemamee sagalee ta'uuf hin danda'ama. Itti dabalatee abbuma san illee waan isa barbaachisu akka fuulduratti illee utubuun hin danda'ama. Wanti amma hin taane guyyaa sadii booda ajandaa biraatu dhufuu danda'a. Rabbiin nama keenya qalbii fi yaadatti deebisu malee waa'een keenya hin ulfaata. Namni baay'een guddaa ta'ee xiqqaa ta'ee dhimma siyaasatti hirkisuma jira. Bara namni uf waakkatee dhala ofii waakkate waan taateef namni keenya namni namummaa qabu garuu ilmoo tanaaf hin dhukkubsanne namummaallee hin qabu. Abbaan garuu ilmoo isaatu boqate akkasitti duute akkatti duute dhee dubbachuurraa siyaasa jedhee yaadu. Ilmoo isaatiif du'uu qaba inni mataan isaa. Ilmoo isaatiif kan hin jiraanne hiika tokko hin qabu jedhee yaadaan. Namni ollaa jirus haa ta'u firri isaas haa ta'u obboleessi haa ta'u siyaasa jechuun bar nama siyaasa paartii siyaasa addaa miti ishii nama daa'ima kichuudha. Namni qulqulluunuu bar daa'ima kichuu tanaaf rabbi qofa qulqulluudha isaa kanatti nuuf. Daa'ima kichuu akkanaa kanaaf rabbi qofatu dhugaa namaas beeka dhugaallee beeka qulqulluudhas. Guddaan xiqqaa ta'e waan taateef amma dhimma daa'ima kanaa namni dhukkubsatee sagalee ta'uufii qabadee yaada. Hamma ta'uu qabaa guyyaa har'aa boruu darbuun qabadee yaada itti fufi yaada keetii dhimma siyaasatii fi dhimmi daa'ima kanaa waluun argu dugdaaf garaadha. Waan hunduu akka qaba bakka qaba. Cubbuu namatti ta'a wanti daa'ima kanaa jechuu barbaadanii ulfaadha. Ayyee hawwii siin jettanu gastiin erganne mee gastii keessa laalaa hawwii. Hawwii jedhaa jiru hin beetti fakkaataa naagalchaa nama akkana. Nama maatiidhaan haasa'e barbaanna. Hawwiin kun quba qabdi fakkaata. Mee ol naagalchaa hawwii torba barreeffama gastii ergadhu hawwii. Hawwii gastii ergadhu. Hawwii tokko tokko barreessaa turte. Nu galchaa namootuma naannoon tarbii goona. Hawwii jirta yoo jiraatte torba barreessi mee ati qofti. Harkiseeraanii torba yeroo isin lakkoofsa afur moo lakkoofsa tokko barreessitu harkiseeriin ture. Warri quba qabdan warri maatiidhaan haasoftanii haadhaan yookiin ollaa taatanii waan kana beektanu sirriitti kottaa ol nu galaa. Hawwii yoo jiraatte tokko torba barreeffadhu mee gastii ergadhu ka'ee tokko barreeffadhu. Madda walaaboo akkasitti dubbadhu. Galatooma ulfaadhaa dhuguma dubbachuudhaaf namoonni adda addaa yaada kennaa turtanii akkuma isillee kaatanii gadda mul'isaa jirtan galatooma akkasuma artiistii Oromiyaa irraa qeerransa waan tokko dubbatee jira.
tarii maatii dubbachuu dhabuudhaaf haallis mijaa'uu dhabaa erga hojjetaa mootummaa ta'erra haalonni tokko nuti wanti kun nu ga'ee jira daa'imman sadarkaa kanaan umrii kanaan ajjeefamuun qaba kan Laki mube beeku. hawwisi harkiseera meeme ol galati yookiin gastii ergadhu yookiin musii harkiseera ol galee hawwii tokko jirti kan biraa ammas hayyee dubbadhu akkasitti. Madda malaa dubbadhu isin miti. dubbadhu xiqqoo si bee sagalee sirreeffadha. Ishi. Mubaarak maal si fakkaate waa'ee du'a mucayyoo kanaatii fi waa'ee torbaan tokko eeguu kun ajandaa jijjiiru yookaan ammoo waan san milisuudha. Kanaaf uftee duutee yookaan maal jedhaniiti waan akkanaa dalaguun hin barbaachisu. Abbaadhaaf illee ta'e yoo amma kana daa'ima kanaa wajjin du'e abbaan itti gaabbuun qabu ilmee isaati. Gadaa si harkiseen ture waan ta'eef gastii ergadhu dhugaa jettee dubbadhati. Gadaa Abbaanummaanuu taa'ee kana torbaan takka kana eeguun kun sirrii miti yoo danda'a yoo ammoo bira jiraata du'a sanii silaa yeroo masanittuu waliin du'uu qaba erga abbaa ta'e beeki. Kanaaf hojjetaan mootummaa maalii dhiisa. As jalaa bahii geedii deebii hawwii ol gatee raate dubbadhu. Geedii ati immoo as jalaa bahii deebii nutti himi waan inni jedhe. Nu sagaleen keenya addaan citee jira itti bu'na. Ennaan nu uummanni Oromoo immoo dhugaa qofa waa'ee siyaasarraa bilisa ta'ee dhugaa qofa waan feete haa taatu dhaaba siyaasaa kam keessa iyyuu haa taatu dhugaa qofa barbaanna shaanee taate maarree taate bilisiginnaa taate dhugaa qofa kana barbaadamu. Kanaaf bulchanii torbaan takkaan eeganii haqa mucayyoodhaa jallisuun haqa mucayyoo kanaa jallisuun ammoo borganama daa'imman keessan isin jalatti gudeedamtee haala kanaan fannifamtee ajjeefamti. Affanamoo hin qabu wanni kun bahuu qaba abbaan kan dhugaa san baasee gisee sayyoora itti gaabbuun qabu. Kanaaf dhugaa jirtu abbaanis ta'e namoonni beektan warri firaa warri naannoo san jirtan warri dubbii kana gisee san baasa. Hawwii ammaatiif geedii galchaa hawwii geedii barreeffadhaa mee deebisaati. Galatu mulfaadhu yaadni kee yaada sirriidha. Marsaalee hawaasummaa Facebook irratti nama bu'aa jiru wayii argeen ture akka abbaa ta'eetiin bu'aa beektaa mucayyoo xiyyeessin dhabee kan jedhu wayii Facebook irra jira amman tanatti. Akkuma ati jette gochoonni akkasii kun ga'ee jechuu danda'uu qabna. Oromoon waan akkasii deddeebi'ee jira. Elgaddas goobbatti raawwatamee jira gochi kun jechaadha. Ijoollee waggaa 10 waggaa 12 irratti. Kanaaf hanga danda'ameen osoo maatiin gabbayee Oromoo sagalee naa ta'a kan jedhu viidiyoonis haa ta'u sagaleenis gabba'uu qaba. Wanti kun waan siyaasaati miti. Intala ofii gudeeda ofiirraa argate naa sagalee ta'a naa birmadhaa Oromoo nama kana seeran naa dhiyeessaa jechuun walooma Oromoon kaleessa walirraa qabdu wayyooma Oromoon kaleessa walirraa qabdudha waan guyyaa keessa dhufee miti. Qaamni tokko dhugaa dubbachuuf osoo ijoollee waggaa 25 waggaa 26 taate garaa nama nyaatu. Mucayyoo kichuu lafaa dhufaa jirtu daa'ima ganaatiif abbaan of kennuu qaba. Sadarkaa barbaachisu aarsaa barbaachisu kafalee dubbachuu danda'u qaba dhugaan jirtu tanuma. Geediin barreeffataa jira geedii maan galchi namni mudiitara qabda yookaan Mubaarak galchi. Ayyee. Dubbadhu geedii. Bilbileefin ture ammumallee namootatu bira jira beektaa bu'aa sagaleen boo'ichaa hedduu dhaga'ama ofiisaa deebisee naa bilbilee iyyuudha. Xiqqoo jira waanuma jiru waan keessan beekutu jira kanaaf yoo danda'amaa ta'e Mubaarak bilbilee sa'aatii tokko akka saasii naannoo sa'aatii lamaatti keessaan bilbilee yaada isaa fudhachuu ni danda'a yaada dabalataa jechuudha malee amma daayirektii haasofsiisuun ati tolu namoota bu'aa jiran immoo gadi ba'ee silkii haasa'uuf xiqqoo ulfaataa naa hubadhaayyuu malee waan kana dubbatachuu yookiin akka uummanni na bukkee dhaabatu hin barbaanne yookiin immoo jibbeen miti kanaaf jedhee akkatti naa ibsee ofuma isaa bilbilee natti hime waan ta'eef keessaa Mubaarak hosii danda'ame bilbiliifiitii waan jiru haasofsiisee ati. Nama naannoo sanii nu dhiyeessuu dandeettaa geedde.
nama biraan beeku suma bichaan beekate maybe qeerransoon oo beeken beeku malee nama biyyaa hojjaa ta'eef ani hojii maaf bilbilumaan wal beeyna malee qabatamaan agana wal hin beeynu nama biyya sanaa ani amboodha jennee meetta wal qixxeedha. Bilbilee fi fuudhee bilbilee fi sagalee isaa fuudhee dhufu moo maal wayya? Mee maal jettan? Amma nama hedduutu bu'aa jira beessa sagalee boo'ichaa hedduutu dhagahamaa jira mallee namoota haaraa rakkate hin beeku kanaaf sagalee gadi qabatee natti dubbate moo beektaa bilbila biraadhaan. Ati tokko booddee bilbilee fi sagalee isaa qabatee dhufuudha. Hin danda'ame. Itti meera gadda baasitti meera wanta biraa miti kun qaamni kamiyyuu haa godhu qaamni godhe sun immoo to'annaa ila ooluu qabaa yookiin immoo dhugaa mucaa kana argamuu qabaadha malee kaayyoon isaanii wanta biraa miti hin sodaatiin maaltu irra ga'e mucaan kee maal taate maaltu irra ga'e mana yaalaa deemteetti bu'aan mana yaalaa maalidha maal jee si gaafatu malee wanta biraatiin eenyu godhanii si gaafatu miti eenyu godhe kan jedhu qaamni mootummaa hojii rajaateef inni qulqulleessaa ati sagalee naataa mucaa abbaa mucaa ta'e bara baruun jedhamattee kan dubbatta malee waan biraa keessan galtuudha haasofsiiseera atis akkasumatti haasofsiise bakka. Taatee tokko booddee naaf bilbiluu jedhe bakka ati kana na amansiisi nan bilbilaa fi amma immoo hawwii jedhamee hawwii.